Har'a waxabajjii 25 bara 2026 sararri waraana addunyaa boombiin niwukileeraan kan harkifame yoo ta'u addunyaa guutuun gara walitti bu'iinsa guddaatti ceera. Halkan kana Kooriyaan kaabaa wiirtuu bomboleettii ta'uun humna magaalota gurguddoo Waashingtan irraa kaasee aga Tookiyootti raasaa jiru ta'eera. Sararri gadi fagoon pilaaneetii kana gara fuula waraana lamaatti qoodameera. Gama tokkoon gamtaan humna guddaa qabu Ameerikaa, Awurooppaa, Jaapaanii fi Kooriyaa kibbaa qabachuun dhaabbateera. Gama biraatiin gamtaa cimaan Kooriyaa kaabaa, Raashiyaa, Chaayinaa fi Iraan hidhate ol ka'eera. Bakkeessi guddaan olaantummaa waraana warra dhiyaa dhaabbataadhaan caccabeera. Dhugaan dallaa sibiila Waashingtan keessaa dhooheera. Galgala kana addunyaan kufaatii aangoo Ameerikaa ba'a giddu galeessaa keessatti mul'atuu fi kan gonkumaa hin haalamne argaa jirti. Lola cimaa ji'ootaaf godhamaa tureen booda Ameerikaa sanada seena qabeessa olaantummaan ishee xumuramuu agarsiisu mallatteessuuf dirqamteetti. Alaabaa adii Waashingtan keessatti yeroo ol kaafamutti dhugaa sodaachisaan gatii guddaa qabu loltoota Ameerikaa ibidda Iraaniin madaa'an irraa baheera. Qoonqoon daldala addunyaa fiigicha sibiilaa gaarree Faarsi keessaa ba'aniin caccabeera. Halkan kana labsii sagalee dheekkamsaa qabu Teheraan irraa ba'uun magaalota gurguddoo biyyoota dhiyaa haga utubaa isaaniitti raaseera. Humni galaanaa koorporeeshinii eegdota warraaqsa Islaamaa akeekkachiisa dhumaa sodaachisaa ta'e Strait of Hormuz irratti kenneera. Dooniin hayyama Iraan malee Strait of Hormuz keessa darbuuf yaaltu kamiyyuu abidda baarudaa dhuguun gara gadi fagootti dhidhimti jedheera. Sararri waraanaa saffisaan babal'achaa kan jiru yoo ta'u, Ameerikaa fi michoonni ishee neetoo daandii daldalaa addunyaa irratti to'annoo isaanii caccabaa jiru eeguuf abdii kutannaa guddaan qabsaa jiru. Gama biraatiin Iraan ulfaatina ji'opolitikaa hin dhaabbanne Raashiyaa, Chaayinaa fi Kooriyaa kaabatiin deeggaramuun seera galaanaa irra deebitee barreessiteetti. Impaayirri warra dhiyaas sarara abiddaa akka hin qaxxaamurre ija jabinaan akeekkachiisteetti. Karra dhiphoo galoo galaana Pershiyaa irra dhaabbachuun ajajoonni waraanaa Iraan labsii cimaa araarama hin qabne addunyaaf baasaniiru. Humni galaanaa koree eegdota warraaqsaa dooniiwwan hayyama hin qabne hundi galaana Pershiyaa keessaa akka hin deemne ifatti dhorkeera. Hayyama malee daandii kana fayyadamuun kamiyyuu kallattiin gocha waraanaa guddaa qabu kakaasa jechuun dhaadateera. Afyaa'iin paarlaamaa Iraan Mohammad Baagaarii Gaalibaaf ajaja cimaa Waashingtanii fi Tookiyootti dabarsuun bulchiinsi Strait of Hormuz gonkumaa gara duriitti akka hin deebine labsaniiru. Weerara Ameerikaa fi Israa'el ji'ootaaf taasisan hordofuun Iraan daandii bishaanii murteessaa kana diinota ishee cufuun milkoofteetti. Dooniiwwan daldalaa akka darban hayyamuuf yeroodhaaf pireezidaantota Iraanii fi Ameerikaa gidduutti waliigalteen guyyoota 60 mallattaa'usi. Iraan doonii warra dhihaa hayyama kadhachuu fi kallattiin aangoota Iraan waliin qindoomina qabaachuu akka qaban ajajjeetti. Kuni ta'uu baannaan garuu galaana gadi fagoo keessatti badiisni guutuun akka mudatu ifa gooteetti. Iraan sarara jireenya diinagdee biyyoota dhiyaa ukkaamsaa yeroo jirtutti abiddi ji'opolitikaa kallattiin gara onnee Awurooppaatti babal'ateera. Ministeerri dhimma alaa Iraan haleellaa dippiloomaasii hamaa neetoo irratti banuun biyyoonni Awurooppaa yakka waraanaa Iraan irratti raawwatamu keessatti dammaqinaan hirmaachuu isaa labseera. Ibsa cimaa hoogganaan neetoo Maark Ruut kennaniin Xaaliyaaniin xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa 500 ta'an buufataalee ishee irraa haleellaa hamaa Iraan irratti akka raawwatan hayyamuu saaxilameera. Roomaaniyaan ammoo samii ishee Ameerikaaf hayyamuun magaalonni Iraan kanneen akka Teheraan, Isfahaanii fi Baandar Abbaas irratti boombiin Ameerikaa fi Israa'el akka roobu haala mijeessiteetti. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'eel Baagaahii akeekkachiisa cimaa Itaalii fi Roomaaniyaaf kennaniiru. Neetoo fi biyyoonni miseensi isaa dhuunfaadhaan weerara seeraan alaa kanaaf akka itti gaafataman ibsaniiru. Gochi neetoo kunis Iraan irraa deebii gaabbisiisaa eeguu akka qabu hubachiisaniiru. Addunyaan kana booda waliigaltee eeguu osoo hin taane waraanni addunyaa bahaa fi dhiyaa gidduutti gaggeeffamu reefu as geera. Kaartaan seenaa duriis irra deebiin bocamaa jira. Ameerikaa, Awurooppaa fi Israa'el ajaja Teheraan jalatti osoo hin bitamin doonii isaanii eeguu dadhabuun guutumatti kiyyootti galuu isaanii hubataniiru. Fakkeessi guddaan olaantummaa warra dhiyaa dhaabbataadhaan caccabeera. Dhugaan dallaa sibiilaa Waashingtan keessaa dho'aa kan jiru yoo ta'u, galgala kana addunyaan kufaatii aangoo Ameerikaa ba'a giddu galeessaa keessatti mul'atuu fi kan hin haalamne argaa jirti. Lola cimaa ji'ootaaf godhamaa tureen booda Ameerikaa sanada seena qabeessa olaantummaan ishee xumuramuu agarsiisu mallatteessuuf dirqamteetti. Alaabaa adii Waashingtan keessatti yeroo ol kaafamutti dhugaa sodaachisaan gatii guddaa qabu loltoota Ameerikaa abidda Iraaniin madaa'an irraa baheera.
Haleellaa misaayilaa Iraan loltoota USA irratti raawwatte dhuma irratti uummataaf ifa ba'eera. Impaayirri jabaa suni kufuun miidhaan isaan dhoksaa turanis addunyaa duratti ifateera. Loltoonni Ameerikaa yeroo waraana kanaatti madaa'anii fi maatiin isaanii haasawaa CBS waliin taasisanii USA lakkoofsa loltoota madaa'anii fi du'anii irratti itti yaaddee akka hir'iste ifa godhaniiru. Ministeerri waraanaa Ameerikaa Pete Hegseth loltoonni USA 400 qofti akka madaa'an ibsanii kan turan yoo ta'u, loltoonni Ameerikaa kumaatamaan lakkaa'amu garuu miidhamuun isaanii ifa ta'eera. Magaalaa guddoo Azerbaajaan keessatti hooggantoota idil addunyaa dura kan dhaabbatan mariisisaa olaanaa fi hoogganaan paarlaamaa Iraan Muhammad Baagaarii Gaalibaaf labsii humna guddaa qabuu fi lafa raasu addunyaaf kennaniiru. Waliigaltee USA waliin mallattaa'e Ameerikaan guutumatti mo'amuu ishee labsuu irraa gadi akka hin taane beeksiseera. Gaalibaaf waliigalteen nagaa kun dhiibbaa warra dhiyaatiin kan argame osoo hin taane iddaa sibiilaa fi aangoo saba Iraan hin cabneen White House akka dirqisiise ifa godheera. Gaachana Raashiyaa, diinagdee Chaayinaa fi akeekkachiisa niikuleeraa Kooriyaa kaabatiin deeggaramuun Iraan dhiibbaa warra dhiyaa naannicha keessa ture milkaa'inaan ariiteetti. Amma nageenyi ba'aa giddu galeessaa humnoota ba'aatiin qofaa akka bulfamus labsiteetti. Kana malees Teheraan murtee sibiilaa murteessuun Ameerikaa fi Israa'el weerara Libaanos irratti raawwatan dhaabbataadhaan yoo hin xumurre nageenyi murtaa'aan Waashingten waliin argamu kamiyyuu guutumatti akka hin danda'amne himteetti. Kaartaan ji'opolitikaa ba'aa giddu galeessaa irra deebiin barreeffameera. Humnoonni waraanaa Ameerikaa fi Israa'el sibiila Iraanii fi michoota ishee humna guddaa qaban cabsuu dadhabuun harka kennataniiru. Waashingten yeroo ammaa abjuu halkanii dachaa ta'e keessatti qabamuun waltajjii addunyaa irratti kufaatii salphisaa amantee fudhachuuf dirqamteetti. Barri olaantummaa warra dhiyaa ifatti xumuramuun barri haaraan aangoo bahaa jalqabeera. Gama biraan mariin dhimma niikuleeraa Iraanii fi Ameerikaa gidduutti taasifamaa jiru jeequmsi guddaan mudateera. Dhiibbaa miidiyaalee biyyoota dhiyaa cimaa ta'e dura dhaabbachuun itti aanaan ministeera dhimma alaa Iraan Kaaziim Garbabaadii labsii cimaa ajaja peentaagoonii fi UN irraa kenname guutumatti caccabseera. Garbabaadiinis inspektaroonni atoomikii idil addunyaa dhaabbilee niikuleeraa Iraan hatattamaa sakatta'uu akka hin dandeenye ifatti dhorkaniiru. Hoogganaan Iraan kun ibsa daayirektarri olaanaan atoomikii idil addunyaa Raafaa'el Giroosii dhiyeesse kuffisuun dhugaa qulqulluu ta'e ifa godheera. Hoogganaa atoomikii dhaabbata mootummoota gamtoomanii walii Siwiizerlaanditti mari'achuullee akka dide ifatti beeksiseera. Ministirichi gabaasa miidiyaalee warra dhiyaa Iraan dhaabbileen niikuleeraa akka sakatta'aman ayyamte jedhu dubbii sobaa jechuun kuffiseera. Ergaan Teheraan White House'itti ergite sibiilaan barreeffamuun haga Ameerikaan qoqqobbii seeraan alaa guutumatti kaastuu fi tarkaanfii qabatamaa ta'een mirgi badhaadhina yuuraaneemii Iraan waltajjii addunyaa irratti fudhatama argatutti seensi gara iddoowwan atoomikaa Iraan godhamu hin jiraatu jechuun ibsiteetti. Kana cinaatti karaan nagaa inni dhumaa dhiigan xuraa'eera. Sababni isaas mootummaan Israa'el kibba Libaanos keessatti haleellaa itti fufuu waadaa gale cabseera. Teheraan Libaanos keessatti dhukaasa dhaabuu waliigalaa dhaabbataadhaan yoo raawwatame malee waliigalteen niikuleeraa guutumatti akka hin danda'amne labsiteetti. Sararri waraanaa addunyaa boombii niikuleeraatiin kan harkifame yoo ta'u, addunyaa guutuun gara walitti bu'iinsa guddaatti ceera. Halkan kana Kooriyaan kaabaa wiirtuu obomboleettii ta'uun humna magaalota gurguddoo Waashingten irraa kaasee haga Tookiyootti raasaa jirtu taateetti. Sararri gadi fagoon pilaaneetii kana fuula waraanaa lamatti qoodameera. Gama tokkoon gamtaan humna guddaa qabu Ameerikaan, Awurooppaa, Jaappaanii fi Kooriyaa kibbaa qabachuun dhaabbateera. Gama biraatiin gamtaa cimaan Kooriyaa kaabaa, Raashiyaa, Chaayinaa fi Iraan hidhate ol ka'eera. Giddugala obomboleettii addunyaa kan dhaabbate hoogganaa olaanaan Kooriyaa kaabaa Kim Jong-un akeekkachiisa biyyoota dhiyaa guutumatti dideera. Humna niikuleeraa duubatti hin deebine ijaaraa akka jirus ija jabinaan labseera. Hoogganaan Kooriyaa kaabaa labsii cimaa fi ajaja kallattii White House fi magaalota gurguddoo Awurooppaatti dambalii rifaa isaa erge kenneera. Kim Jong-un doonii guddaa toonii 5,000 ulfaatuu fi dandeettii niikuleeraa socho'uu ifatti kan ifoomse yoo ta'u, amma biyyi isaanii waggaa waggaan doonii waraanaa toonii 10,000 ulfaatu akka ijaartu beeksisaniiru. Kim Jong-un galaana maayilii 60,000 fagaatee jiru irratti olaantummaa akka qabaatu labseera. Balaa warra dhiyaarraa dhufu kamiifuu haleellaa niikuleeraa dursee raawwachuufis qophii ta'uusaa himeera. Raashiyaan ittisa tarsiimoo dhiyeessuun Chaayinaa fuula diinagdee mirkaneessuun Kooriyaan kaabaa humna galaana niikuleeraa babal'isuu isheetiin gamtaan bahaa olaantummaa addunyaa warra dhiyaa milkaa'inaan caccabseera. Ameerikaa fi michoonni ishee neetoon kufaatii salphinaa kana ni fudhatumoo galaana deebifachuuf waraana addunyaa balaa guddaa geessisu jalqabuu danda'u kan jedhu gaafii xiinxaltoota addunyaa ta'eera.
Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa GSS Afaan Oromoo odeeffannoo sa'aatii kanaaf qabanne kanuma. Odeeffannoo wayitaawoo birootiin haga wal agarrutti bakka jirtan hundatti hamtuun isin argin jennee asumaan nagaadhaan.